Lubbuun jiraannaan fedhii fi hawwiitu jiraata. Fedhii fi hawwii qabaannaan carraaqqitu jiraata. Carraaqqiin jireenyaa bu'aa bahii keessa ceessaa. Bu'aa bahii kana keessa beekumsa horatu. Beekumsi haala kanaan gabbate hubannoo ta'a. Beekumsii fi hubannoon gochaan deeggarame muuxannoo ta'a. Muuxannoon haala kanaan gabbatus mallattoo eenyummaa ta'a. Aadaa fi seenaan duudhaaleen jiruuf jireenyaa mallattoo eenyummaa uummata tokkoo ta'an hundi haalleen kana keessa ce'anii kan uumamanidha. Wantoonni mallattoo eenyummaa saba tokkoo calaqqisan hundi bu'aa bahii baraa keessa ce'uun daran fooyya'aa ta'anii guddachuu yookaan ammoo kan jiran irraa hanqatanii irraanfatamaa deemus ni danda'u. Hortee maatii kuush irraa kallatu uummanni Oromoo warra uumaa fi uumamaan bulaa turedha. Uummanni Oromoo afaan, aadaa, seenaa fi duudhaalee jiruuf jireenyaa mallattoo eenyummaa uummatichaa ta'anii dhaloota irraa dhalootatti darbaa dhufan hedduminaan qaba. Bariin nagaa, waareen nagaa, ililleen nagaa, ilimtuun nagaa, ilma gaadiin nagaa. Aadaa fi seenaan, afaanii fi duudhaaleen jiruuf jireenyaa mallattoo eenyummaa uummata Oromoo ta'an hundi falaasama jiruu, beekumsa uumamaa, bilchina sammuu fi muuxannoo jireenyaa uummatichi bu'aa bahii baraa keessatti gabbifate kan calaqqisanidha. Uummanni Oromoo baroota duriirraa kaasee waldiddaa uumamaa fi fedhii jireenya qabatamaa gidduu jiru hubannoo fi muuxannoo gabbifateen araarfachaa afaan, aadaa, seenaa fi duudhaa isaa eegee tureera. Uummanni Oromoo hubannoo fi muuxannoo cimaa haala waliigala uumama irratti qabuun deeggaramee ooltii fi bultii isaa yeroo, guyyaa, ji'a, waqtii fi waggaadhaan qoqqoodee jiruuf jireenya hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa isaa haala qabatamaa naannoo isaa waliin araarfatee kan itti gaggeeffatu dhahaa yookaan kaalaandara mataasaa qaba. Akkaataan dhahaa yookaan kaalaandara uummata Oromoo kun sochii fi kallattii teessuma addeessaa fi urjiilee xiinxaluun kan lakkaa'amudha. Gosoonni kaalaandaraa addunyaa irra jiran kamuu sochii aduu fi addeessaa irratti kan hundaa'anidha. Haaluma kanaan akkaataan dhahaa yookaan kaalaandara isa kamiyyuu akkaataa qoodiinsaa fi lakkoofsa yeroo qabuun kaalaandara guutuu yookaan kaalaandara hanquu jedhamee akka addunyaatti sadarkaan kaa'ameeraa fi qabxiilee sadarkaa madaallii akka addunyaatti kaa'ame kanaan akkaataan dhahaa uummata Oromoo kaalaandara guutuu ta'uusaa kan mirkaneessudha. Kaalaandarri guutuu jedhamu kamiyyuu guyyoota ji'a tokko keessatti hammataman hundaaf moggaasa maqaa kan qabudha. Dhaloota Kiristoosiin waggoota 300 durarraa kaasee uummanni Oromoo kaalaandara mataasaa gabbifatee ittiin fayyadamaa kan ture ta'uu ragaaleen qorannoo seenaa tokko tokko ni mirkaneessu. Akkaataan dhahaa yookaan kaalaandara uummata Oromoo sochii fi kallattii teessuma addeessaa dabalatee hariiroo addeessaa fi urjiilee gosa torbaa kallattii teessumaatiin walitti dhufan xiinxaluun kan lakkaa'amudha. Namoonni akkaataa dhahaa Oromoo kana sirriitti xiinxalanii lakkaa'an warreen ayyaantu jedhamanidha. Akkaataan dhahaa uummata Oromoo sirna gadaa waliin walitti hidhamiinsa cimaa kan qabu ta'uu isaatiin sochiilee hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa uummata Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Lakkoofsi kaalaandaraa sochii addeessaa irratti hundaa'e lakkoofsa kaalaandaraa isa sochii aduu irratti hundaa'e lakkaa'amurraa guyyoota 11 kan hir'atu ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Akkaataa dhahaa uummata Oromoo sochii addeessaa irratti hundaa'e lakkaa'amuun waggaan tokko ji'oota 12 qoqqoodama. Ji'oonni hundi guyyoota 27 fi 28 hammachuu danda'u. Guyyoonni ji'a tokko keessatti hammataman hundi moggaasa maqaa ofii isaanii kan qaban yommuu ta'u guyyaan kamuu sirnoota garagaraa gaggeeffaman waliin walitti hidhamiinsa qaba.
Ji'oonni 12 tokkoon isaanii guyyaa addeessi haaraan dhalatte irraa kaasee hanga guyyaa addeessi dhokattuutti kan lakkaa'aman yommuu ta'u, xumura ji'aa irratti addeessi haaraan ji'a itti aanu hanga mul'attutti guyyoonni jiran akka yeroo ce'umsaatti fudhatamu. Haaluma kanaan ji'oota hundarraa guyyoonni 2 fi walakkaa akka yeroo ce'umsaatti fudhataman walitti lakkaa'amanii waggaan tokko guyyoota 354 kan hammatu ta'a. Waqtiileen waggaa tokko keessatti hammataman marsaadhaan naanna'anii ganni seenee wayita bahu waggaan tokko marsaa isaa kan xumuru ta'a. Hurrii fi duumessi waqtii gannaatti irree jabeeffatu samii marsee ifa aduu dhoksee alaan alaa wayita boo'u imimmaan isaa fuula dachii jiisa. Fuula dachii imimmaan waaqaatiin jiidhee qonnaan baqaqee keessa firiin sanyii facaafamte hedduun iccitii uumamaatiin lubbuu hortee magartee leellisti. Maasiin qonnaa midhaan gosa garaagaraatiin misoomee dachiin hundi magariisa uffatti. Dachii fi biiftuun duumessa gannaatiin walitti muufatanii turan birraatti araara buusu. Fuulli dachii magariisaan uwwifamee habaaboo gosa garaagaraatiin faayamee biiftuu birraatiin ho'ee miidhaginaan ifee mil'uu ijaa booji'uun qaama qalbii bohaarsa. Birraan ummata Oromootiif abdii fi hawwii bara haaraa fidee fa'a. Ummata Oromoo biratti birraan quufaa gabbina, nagaa fi badhaadhinaan ibsama. Ummanni Oromoo birraa keessatti sirnoota ayyaaneffannaa garaagaraa qaba. Biiftuun birraa mul'attee birraan bari'ee barri haaraan wayita seenu ummanni Oromoo abdii fi hawwii bara haaraa kan itti ibsatu ayyaana bara haaraa ifaa birraa jedhu kabajataa kan ture ta'uu ragaaleen qorannoo seenaa ni mul'isu. Maatiin kamuu akkuma bal'ina maatii isaatti yookaan ollaan walitti ta'uun qe'ee isaatti mijiree qopheeffata. Muka dhaabuun citaa fi qoraan guuranii tuuluun kan qophaa'u mijireen kun guyyaa ayyaana ifaa birraatti hunduu mana isaatii daamotii ibiddaan qabsiisee bakka mijireen itti qophaa'etti deemuun mijiree qabsiisanii gubuun ayyaana ifaa birraa kabajatu. Dur akka seenaa gadaarraa dhageenyutti abbaan gadaa ganna keessa karoora baafate san ummatatti gaafa ba'u ibsaa mijirii ibsee ummatatti ba'ee mijirii san qabsiisa. Ifaa walitti baane jedhee ummataan wal eebbisee mijirii san qabsiisee mijirii sanis daamara amma jennu kan isa ibsanii achitti korma qalanii horii qalanii bashannanii taphatanii birraatti baane fuulaan walitti baane fulbaana iyyuu jedhan fuula walitti baane ifaa walitti baane jecha jedhu qaba waan ta'eef kanaa walittidha. Ibsaan kun ibidda oduun ta'e ibiddi faayidaa guddaa inni ifaa namaa fi ifaa walitti baane jechuusan hiika akkasii qaba. Ayyaana ifaa birraa irratti mijiree qabsiisanii wayita guban ibidda marsanii sirbaa fi dheechisaan abdii fi hawwii bara haaraa walii dabarsaa ayyaanicha jaalalaa fi gammachuun waliin kabajatu. Kunis ibidda mallattoo ifaa ta'een dukkana gannaarraa ifa birraatti ba'uu isaanii kan itti ibsatanidha. Ragaaleen seenaa akka mul'isanitti qaroominoota durii garaagaraa keessatti barri haaraan wayita seenu ibidda bobeessanii ayyaaneffachuun kan baratamedha. Qaroomina maayaanotaa fi qaroomina azteekota durii keessa
bara haaraatti wantoota garagararraa geengoo hojjetanii ibiddaan gubuun kabajataa turan. Geengoon ibiddaan gubatu kun marsaa waggaa tokko kan agarsiisu yommuu ta'u, barri darbe daaraadhaan ibsama. Ibiddi boba'oo ammoo ifa bara haaraa mul'isa. Pershaanonni duree ammoo citaa fi muka garagaraa tuulanii gubuun ayyaana bara haaraa kan kabajan yommuu ta'u, ibiddarra asiif achi utaaluu fi ibidda marsanii sirbuun kan baratamedha. Pershaanota biratti ibiddi akka mallattoo jabinaatti ilaalama. Beekumsa uumamaa, bilchina sammuu fi falaasama jiruu Oromoo durirraa kan maddee kabajni ayyaana bara haaraa ifaa birraa aadaa fi duudhaa uummata Oromoo baroota hedduu dura kan turedha. Haa ta'utii bu'aa bahii baraa keessa ayyaanni bara haaraa ifaa birraa kun amantaa kiristaanaa waliin dabalamee ayyaana masqalaa jedhamee kabajamu akka jalqabe ragaaleen seenaa ni mul'isu. Waqtii birraatti midhaan hundi asheetee lubbuun hundi hawwii fi abdii haaraatiin guutamti. Dukkanaa fi bacaqii gannaa keessaa bahuun booqaa fi ifaa birraatti baganuun gahe jechaa abdii fi hawwii gaarii bara haaraa walii dabarsuun qananii fi gammachuu bara darbee yaadachuun barri haaraan biiftuu birraa fide kan nagaa fi gammachuu akka ta'u hawwuun waaqa tokkicha uumama hunda uumeef galata dhiyeessuun aadaa fi duudhaa uummata Oromoo Oromoo durirraa kaasee dhalootarraa dhalootatti darbaa kan turedha. Ganna roobaa, dhoqqeedhaa, bacaqii jennaa. Ganni sun hin ulfaataa, ganna keessaa ifatti bahuudhaaf abdii fuulduraa guyyaa itti bahee ibsuudha uummanni Oromoo. Abdiin kunis midhaan alaa gahee jira, daraaradhaa, irreechan dura ibsaa birraa jedhama. Oromoo ibsaa birraa booqaa amma ibsaa masqalaa jennu kana walitti dhufee ibsuma masqalaa jenna. Ibsaa birraa booqaa jedhee guyyaa san asheetallee boqqollollee waaddachuu kan calqabu, nyaachuu kan calqabu guyyaa kana. Saniin dura corqaadhaa busaan nama qabdi jedhee hin sodaata. Guyyaa kana kaasee hunduu daraaree jira, goggogee jira, tolee jira. Abdiidha, bara haaraa, bara quufati jedheeti abdii kana ibsa. Kuni har'aa booti kan calqabe. Asheenillee minaan du'ee, minaan hoo facaafnu du'aadha. Minaan biqilee gahee asheenillee akka gahee fi akka nyaatamu erga masqala sanoollee irreecha kana irreeffannee akka nyaatamu akka nyaachuu keenya fi dhiisuu keenya aduu san waan beeknuufu kanaan nu geecha jennee eebbifannee ittiin deemna. Walitti dhufeenyi fi jiruuf jireenyi hawaasummaa uummata Oromoo yeroo birraatti sadarkaa olaanaarra kan itti gahudha. Maatiin firrii fi ollaan hundi walii yaafatee kan itti wal gaafatudha. Seerri garagaraas yeroo itti tumamudha. Birraan uummata Oromoo walitti fiduudha. Birraa walitti dhufa. Birraa nagaa wal gaafata. Kan lagni guutee walitti dhufuu dadhabe birraa kana lagni hin hir'ata walitti dhufa. Nagaa wal gaafata. Birraa kana immoo asheeta walii waaddaa walii nyaata. Daraaraan magra daraaraadhaan harka wal fuudha. Kan dubara laalata sanillee kadhaallee ammuma calqabaa baruma kana yoo dubarti geesse yoo ilmi ga'e akkuma laallatee galeen abbaan kadhaa hin deema. Hundaafuu abdii guddaadha, jireenya guddaadha. Kanaan akkasitti laallata uummanni Oromoo. Birraani waan hedduudha. Waan hedduu hoon jedhu bifa hedduudhaan ibsuu dandeenya. Tokko birraan ifa jedhamee ibsama. Ifa hoo jennu akkuma beekamu gannarraa ganna bacii gannaatii baanee gara birraatti hoo deebinu ifatti baanee jedheetu kataachaadha sabni keenya. Akkuma sanitti immoo yeroo ifatti baanu kana wanni asirratti godhamullee fakkeenyaaf amma dargaggoon waan hedduudha wanni as keessatti dabarsu fakkeenyaaf shamarran akkuma jedhamu shamarran laallachuutu jira. Dhiichisaa wal qabatee si'aayin adda addaatu argamaa jechaadha birraan hoggaa dhufu. Birraan daa'imman dabalatee dargaggootaa fi shamarran Oromootiifis abdii fi hawwii haaraa kan gonfachiisudha. Dargaggoonni fi shamarranis uffata haaraa uffatanii sirbootaa fi shubbisa garagaraa taphachaa abdii fi hawwii gaarii walii dabarsu. Dargaggeessi fuudhaaf gahees shamarran sirba aadaa sirban keessaa laallatee intala qalbii isaa harkiste filatee fuulduratti ishee waliin maatii godhachuuf birraan haala mijaawaa uumaa fi
galata keeyawa barte barsiisi galata keeyawa barte barsiisi galata keeyawa adaan gafficha galata keeyawa afanuu qabsiisi galata keeyawa haba bootarre kan guyyaara walagar haba bootarre kan guyyaara walagar kana bakkasi galata keeyawa kana bakkasi galata keeyawa adaan gafficha galata keeyawa koltee gafanne galata keeyawa kootii gatarra galata keeyawa abaaja arganne galata keeyawa isaan irraa barre galata keeyawa rambaratimmo galata keeyawa barsiisuuf kutanne galata keeyawa haba bootarre kan guyyaara walagar haba bootarre kan guyyaara walagar haba bootarre kan guyyaara walagar haba bootarre kan guyyaara walagar. Dargaggoota birraani waan guddaadha. Tokko kan ittiin shaamara isaanii ta'an ittiin ilaallatanidha. Tokko immoo kan dhiichisa aadaa saba ofii kan bakka quuqqaa garaa isaanii kan itti ibsatanidha jechaadha. Kanaaf risa birraa waan hedduudhaan ibsuu dandeenya. Dargaggoodhaaf hiika guddaa qaba. Birraa irra caalaadhaa dargaggoonni bakka itti yeroo birraa yeroo wal arganii yeroo wadaajiidhaan wadaajii fa'aan itti wadaajii qabus wadaajii ofii wajjiniin bashannanu kan hin qabnes immoo birraa kanatti ilaallatee kan itti wal arganidha jechaadha. Kanaaf ayyaanni birraa baay'ee hawwatamaa fi jaalatamaadha dargaggoo biratti dargaggoo Oromoo biratti birraa. Birraan kun isaaniif guyyaa wal ilaallatan guyyaa goojjollee waa'ee fuuldura jireenyallee itti yaadanidha abdiidha dargaggeewwan keessattuyyuu horiidhaa jaarsatu eegaaf isaan ijoolleen tikseeyyuu horii namaan eegdu gaafsani ijoollee hin ergan yaa taphattu jedhanii as oolan bakka dargaggeessi xiqqoo waggaa 10 dargaggeessi tikseerraa kaasee kanarratti baay'ee badhaadhina guddaadha isaan gammachuu guddaadha ayyaana guddaadha ayyaana ulfaataadha. Haala waliigala jiruuf jireenya hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa uummata Oromoo keessatti gahee olaanaa kan qabu waqtiin birraa ummaticha biratti hedduu kan jaalatamuu fi kan kabajamudha. Aadaa fi duudhaalee mallattoo eenyummaa uummata Oromoo calaqqisan keessaa tokko kan ta'e ayyaanni Irreechaas waqtii birraa keessatti kabajama. Biiftuu birraa ayyaana ifaa birraatiin kan simatu uummanni Oromoo barri darbe nagaa fi qananii isaatiin seenee akkuma baheetti barri haaraa simatamus rakkoo tokko malee qananii fi gammachuun seenee nagaan akka darbuuf malkaatti bahee irreeffachuun waaqa tokkicha uumama hunda uumeef galata ni dhiyeessa. Birraa jechuun booruu gannaa annoo uffalchitee habaaboo birraatitti nagaan nu baafte hoo jedhu ummanni mollaan gammadee malkaa kanatti dhufe habaaboo isaa qabatee magara qaraa qabatee bokkuu isaa qabatee dubartiin illee immoo caacuu ishii kaawwattee kallacha qabu kallacha ofii kaawwattee shamarran manatti naftu. Gaafa san manatti namni hafu hin jiru jaarsi manatti nafu dargaggoon waaqeffannaa manatti nafu kana of keessaa qaba kanaaf kabaja kana waan hoggaadhaan aadaa of keessaa qabuuf kanaaf ummanni Oromoo akka jirutti baheetu kabajuu danda'a. Malkaa kana hoo aduu dhufan haati siiqqee mari'oodhaan deemti. Manguddoota dura abbaa gadaa dura abbaan gadaa immoo ittiin aanee deema. Waaqeffannaaniif dargaggoon immoo abbaa gadaa duubatti yaa gabbisayyoo dhiichisa adda addaa gammachuu guddaa agarsiisata. Shamarran immoo ittiin aantee isheenis immoo abaabiyyoo jecha gammachuu guddaadhaan malkaa kanatti dhufanii kabaja guddaa agarsiisaniituma addunyaa alaatitti akka nu dabrutti agarsiisaa turan. Kana agarsiisu. Ayyaana ililliitti jalqabee ayyaana ifaa wal qabatee haga irreechatti birraan baay'ee hawwatamaadha jechaadha. Yeroo kana sammuu haaraadhaan fedhii gaarii wanti hundi bakka itti haaromu jechaadha. Yeroo kana birraa kanarraa akkuma barri jijjiiramu
yaanni fi fedhiin namaatis bara wajjin jijjiirame hawwii gaariidhaan eegamaas jijjiirama gaariilleen bara itti fiduu danda'an birraan jechaadha. Ayyaana Irreechaa irratti daa'imman, dargaggoo fi shamarran, hawwanii fi maanguddoonni uffata aadaa Oromootiin faayamanii marga jiidhaa fi ilillii birraa qabatanii sirboota aadaa garaagaraa sirbaa, shubbisa aadaa shubbisaa malkaa Irreechaatti deemanii irreeffachuun galata isaanii dhiyeessanii abdii fi hawwii gaarii walii dabarsu. Uummanni Oromoo jaalalaa fi kabaja waqtii birraatiif qaburraan kan ka'e afoolaa fi mammaaksa isaatiin sirboota aadaa isaatiin miidhaginaa fi bareedina birraa faarseera. Afaan Oromoo keessatti illee wantoonni miidhagina mul'isan hundi, wantoonni faayidaa gaarii qaban jedhamanii yaadaman hundi jechoota birraadhaan wal qabatanii ibsamu. Biiftuu birraa, siddisa birraa, ilillii birraa, damma birraa, asheeta birraa fi kan kana fakkaatan abdii fi hawwii, miidhagina, jaalalaa fi gammachuu waqtii birraatti argamu kan ibsanidha. Sirboota aadaa fi ammayyaa afaan Oromoo hedduu keessattis birraan wantoota garaagaraatiin ibsamee faarsameera. Ammas faarsamaa jira. Fuuldurattis faarsamuu itti fufaa. Baga booqaa birraatiin isin gaheen dhaamsa qophii keenyaati. Bari